Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Dhiiga ilmaan Oromoo akka vaampaayiraatti dhangalaastee xuuxxee lafa keenya fudhachuuf kan karoorfatte maafiyaa wayyaanee qawweetiin qabeenya Oromoo saamtee goobdee dhaadachuu barbaaddu har'a jaamaa uleen jalaa bade taatee kan qabdee kan gadhiistu wallaalteetti. Ergamtootiin OPDO nama dhagaa cabaa lamaan jidduu ta'aniiru. Yoo maaster pilaanichi hojiirra oole fincilli diddaa gabrummaa Oromoo kan isaan adeemsisuu fi isaan jiraachisu miti. Yoo hojiirra hin oolu jedhanii fedha Oromoo raawwatanis halangaa gooftaa isaanii isaan booda jiru halangaa abbaa Isaayyee sodaatu. Haala kanaan akka nama dhagaa cabaa lamaan jidduutti kufee gamattis yoo hirkatan isaan quuqee garatti citan dhabanii waan murteeffatan wallaalanii jaanja'aniiru. Duraanis guyyaa tokkollee ofiin of bulchanii kan hin beekne aanga'ootiin OPDO murtii fudhachuuf ofirratti abdii kan hin qabne akka ta'an ifatti mul'achaa jira. Haa ta'u malee ammas gara uummata isaanii goruu didanii gara diinaa goranii Oromoo sobaa jiraachuun isaanii ifatti calaqqisaa jira. Kunis fincilicha qabbaneessuuf qofa murtiin kan uummataati dhaabbadha jechuutiin miidiyaatiin karaa namoota wayyaanee kanneen otoo seenaa isaanii hin geeddaratiin ergamtummaan dullooman kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa fi Muktaar Kadirfaa labsaa jiru. Haa ta'u malee taajjabdootiin akka jedhanitti gantummaan amala uumama OPDOti. Kun uummata mooksuufidha malee borus dabballoota isaaniitiin televizyiina irratti walgahii waamanii dubbachiisuun uummanni Oromoo maaster pilaaniin kun akka hojiirra oolu murteeffate jechuuf akka jiran shallagaa jiru. Kun kanaan osoo jiru uummanni Oromoo kan mooksaa OPDOtiin dhaabbatu hin taane. Akeekni fincila diddaa gabrummaa kun gaaffii abbaa biyyummaa malee mormii maaster pilaanii kana qofaa miti jechuun hanga biyya keenya mataa keenyaan bulchinutti diinni mataa gubbaa nu taa'ee amantaa tokkollee hin qabnu wayyaaniin taayitaarraa darbamuu qabdi. Biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u jechuun falmaa itti fufeera. Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa diina irratti dammaqee tokkummaan dhaabbateera. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Kun Oromiyaarraa kallattiin kan isiniif darbu sagalee qeerroo qophii muddee 14 bara 2015ti. Jaallan kiyya tokkichaa murteessaa fi Biftuu Galmoo oduu fi qophii addaa qabatanii toorarra taa'anii jiru. Walduraa boodaan nuuf dhiyeessu amma gara isaaniittan isin dabarsaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan isiniin jedha. An Hariiroo Jorgooti jaal tokkichaan oduu nu dhageessisa. Godinaalee Oromiyaa keessatti fincilli diddaa garbummaa haala ho'aa ta'een itti fufee oole. Godina Shaggar Lixaa, Amboo, Gudar, Baakoo, Gincii, Gindabarat, Jalduu, Shukkutee, Xuqur Hincinnii keessatti fincilli diddaa garbummaa itti fufee oolee jira. Ona Jalduu fi Gindoo keessatti fincilli diddaa garbummaa mootummaa wayyaanee bakka raasee jira. Meeshaalee waraanaa lafa irraa fi qilleensarraas dabalatee gara onoota kanaatti humna dabalataaf guuraa oolaniiru. Uummanni ona kanaatti kaleessaa kaasee hanga har'aatti diddaa isaa itti fufee jiru lakkoofsi isaa guddaadha. Namni mana isaatti hafe hin jiru. Waraana wayyaanee marsaa 2 oliif magaala keessaa baasanii jiru. Hanga bilisummaa fi walabummaatti diddaan uummataa hin dhaabbatu jedha gabaasaan qeerroo bakkichaa. Godina Shaggar Kaabaatti Kuyyuu, Garba Gurraachaa, Muka Xurii, Salaalee keessatti diddaan daandii cufuudhaan kan walirraa hin cinne guyyaa guyyaatti haaromsuudhaan itti fufaa jiru. Humnoota waraanaa wayyaanee Agaazii fi poolisoonni Oromiyaa onoota kanneen keessaa ari'anii yeroo ammaa daandiin cufamee akka jiru odeessaan sagalee qeerroo bakkichaa nuuf ibsee jira. Iluu Abbaa Booraa, Booree, Mattuu fi kan kana fakkaatu keessatti walga'iin OPDO waamte uummata goomsuuf gaaffii uummataa yeroo kanaa miiliyoona 40 oliin farreen nageenyaa jechuun dhaadattu walga'ii ishee fashaleessuun uummanni deeggaroota keenya ofiin jettus dhiitee bahuun qaanessee gara diddaatti seenee jiraachuun barame. Godina Qeellam Wallaggaa, Jimmaa Horroo, Sayyoo, Dambidolloo, Anfiiloo, Gidaamii fi Beegii keessatti fincilli diddaa garbummaa barattootaan itti fufee jiraachuun barame. Ona Jimmaa Horroo keessatti dhukaasni darbee uummata irratti taa'aa jira. Qonnaan bulaa fi barattoonni qabamaa jiru. Daandiin konkolaataa darbee cufamaa jira. Wallagga Lixaa, Najjoo, Manasibuu, Gimbii, Mandii, Ganjiittis diddaan hin dhaabbanne itti fufeetu jira. Dhaabbilee barnoota yuunivarsiitii adda addaa keessatti sochii nyaata lagachuu, huccuu gaddaa uffachuun diddaa isaanii mul'isaa oolaniiru. Oduu biraan
ummanni magaala sabbataa walgayii OPDO waamte irratti jala muranii itti himanii galan sagaleen akka hin waraabamne eegicha guddaa gochaa kan turan yoo ta'u akka gurraa dhageenyatti kana booda waa goona jedhanii waan yaadan hin fakkaatu. waltajjii kan jeeqaa jiru adda bilisummaa Oromoo fi Gimboot Sabaatti waan ta'eef irraa of eegaa jennaan uummata keessa soba isa bartan isa isin gaa adda bilisummaa Oromoo fi Gimboot Sabaatti nuti hin agarre kan mirga isaa fi abbaa biyyummaa isaatiif falmachaa jiru uummata dhugaan galee fi mirga isaa falmataa jiru malee ergama wanni jedhu hin jiru. kan ergame uummata jeeqaa jiru isin jechuun uummanni galma bulchiinsa magaala sabbataa guutee jiru OPDO qaanessanii olaniiru. barattoota ijoollee keessan dhowwaa jennaan barattoonni dabtaraa fi qubeessaa malee hin qaban isa qawwee baatee barattootatti dhukaasu ergamtoota keessan nurraa dhowwaa akka kanaan dura kan du'e awwaallee kan madaa'e yaallee waan gallu isinitti hin fakkaatin of qaba jedhanii OPDO akeekkachiisaniiru. keessumatti dargaggoon tokkotti gaafatamaa maallaqaa fi misooma magaala sabbataatiin teessoo har'a irra teessee nu ajjeeftu kana gaafa finfinneen sabbataa fudhatte waan akkanaatti bal'atte irra teessu sitti hin fakkaatin nuti sumaaf falmachaa jirra hubadhu jennaan uummanni harka waliin reebuun jechi isaa kan keenya jedhee mirkaneeffate. warraaqsi ittuma itti jabaatee wayyaanii muddama hin jirre keessa galchee jira. sochiin yeroo irraa gara yerootti haalaan jabaachuun itti fufaa jira. amma mootummaan wayyaanii haalaan muddamtee jirti. OPDO'n immoo dubbachuuyyuu dadhabaa jirti. kan sochii keenya dura dhaabbachaa jiruu fi loltuu bobbaasaa jiru mootummaa federaalaati. sochiin daandii cufuu bakka hundaatti haalaan jabaatee itti fufee jira. wayyaaniin daandiin cufamee karaa loltuu dabarsituu dhabnaan humna qilleensaa fayyadamaa jirti. kaleessa gandabaratii fi jalduu bilisummaa isaanii tikfatanii ooluun isaanii barameera. godinni walisoo uummatni baadiyyaa fi magaalaa hundinuu warraaqsa irraa qooda fudhachaa jiru. lixa shaggar Amboo Gincii Xuqurincinni Tokkee Kuttaa'ee Gudar Baabbichaa Geeddoo Ijaajii Daannoo Baakoo Miidhaqeenyi Adaa Bargaa Meettaa keessatti haalaan jabaatee itti fufee jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof gabaaseera. godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanawwan akka Shaambuu Amuruu Jaartee Jaardagaa Hagamsaa Fincaa'aa Guduruu Gabatee fi Kombolchaa bakkoota hedduutti fincila diddaa garbummaa haalaan jabaatee itti fufee jira. guyyoota kana lamaan neetwoorkii irraa balleessuun isaanis irra gahameera. Wallagga Bahaa aanawwan hunda keessatti fincila diddaa garbummaa itti fufe. manneen barnootaa cufaman naannoo heebantuutti tarkaanfiin cimaan waraana wayyaanee mudachuu fi poolisoota waraana wayyaanee keessaa namni muraasni eessa buuteen dhabamuu irraa loltuu makalaakaa jedhaman meeshaa waraanaa gurguddaa waliin gara Wallagga Bahaa aanota baadiyyaa keessa qubsiisaa jiraachuun ibsamee jira. Wallagga Bahaa Walisoo fi Amboo irratti waraana banuuf waan sochootu fakkaatti wayyaaneen. Bahaa Oromiyaa Shawaa Bahaa naannoo Fantaallee fi Mataaraattis fincila diddaa garbummaa haalaan jabaatee itti fufee jira. godina Arsii lixaa aanaa Adaabaatti warraaqsi haalaan jabaate. mana murtii to'achuun galmee hunda guban. hidhattoota lama irraa meeshaa hiikatan waajjira gandaa to'achuun galmee gadi baasuun guban. hidhamtoota hiiksifachuuf gara waajjira poolisii yaadii ulfaataa godhaniin ilmaan Oromoo afuris wareegamaniiru jedha gabaasaan qeerroo bakkichaa. oduu wal fakkaatuun duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuuf barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa gaafa muddee 11 bara 2015 uffata gaddaa uffachuun fincila callisaa gaggeessan irratti kaan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa barattoota laaqanaaf seenanitti humna tikaa bobbaasuun kaan reebsisuun kaan akka caccabsan taasiseera. tika mooraa yuunivarsiitichaa kan ta'e Khalid Abbaa Tamam Abbaa Bulguu irrattis tarkaanfii irratti fudhataniin Khalid Abbaa Tamam yeroo ammaa hospitaala Jimmaatti argama. tarkaanfiin kun tarkaanfii barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaatti kan mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa Rabbirraa Asaffaa Kaalkaay irratti fudhataniin wal fakkaata. yuunivarsiitii Wallaggaatti Rabbirraa Asaffaatti kan moorichaa yeroo ta'u diinummaa ilmaan Oromoof qabuun barattoonni moorichaa keessatti caccabsanii dhagaa irra kaa'anii yeroo jedhan humna loltuun mooricha keessaa fudhatamee hospitaala Naqamteetti du'aaf jireenya gidduutti kan argamudha. gara yuunivarsiitii Jimmaatti yeroo deebinu barattoota isin qindeessitoota fincilaa kanaati jechuun gara yuunivarsiitii Jimmaatti yeroo deebinu barattoota isin qindeessitoota fincila kanaati jechuun dararaan hamaan mana hidhaa magaala Jimmaa keessatti irra gahaa jiru keessaa muraasa maqaan nu qaqqabe Gammachuu Giddiisaa damee barnoota herreegaa waggaa 3ffaa Dirribaa Fufaa saayinsii waggaa 3ffaa Gammachuu Tarfaa environmental science gara yuunivarsiitii Jimmaatti yeroo deebinu barattoota isin qindeessitoota fincila kanaati jechuun dararaan hamaan mana hidhaa magaala Jimmaa keessatti irra gahaa jiru keessaa muraasa maqaan nu qaqqabe Gammachuu Giddiisaa damee barnoota herreega waggaa 3ffaa Dirribaa Fufaa saayinsii waggaa 3ffaa Gammachuu Tarfaa environmental science Faayisaa Guutamaa saayinsii kompiitaraa waggaa 4ffaa
daanyee narsiingii waggaa sadaffaa, dirribaa waggaa tokkoffaa koompiyuutara, zannabuu herreega waggaa lammaffaa kanneen jedhaman harka diinaa keessatti argamu. Oduu amma nu dhaqqabe. Magaalaa Buraayyuu keessatti mormii olaanaan gaggeeffame. Uummanni hiriira bahee ture heddummina irraa poolisoota marsuun poolisoota 3 irraa qawwee kan hiikkate yoo ta'u, poolisoota federaalaaf humna dabalataa boodarraan dhufee fi warri qawwee argatan kun wal waraananii dhukaasni guddaan uummataa fi poolisoota federaalaa waliin gaggeeffamaa ooleera. Poolisoota hedduu madaa'anii fi uummatarraas madaa'an ambulaansiin bakkee garagaraatti gara hospitaalaatti akka guuramaa oolanis barameera. Kun kanaan osoo jiruu kaabinootiin waajjira cufanii baqatanii kan lubbuu isaanii baafatan yoo ta'u, uummanni aariin garaatii gubate kun ergamaa wayyaanee kan ta'ee fi abbaa qabeenyaa warshaa buskutaa Saarem kan warshaa keessatti ilmaan Oromoo achi keessatti hedduu dararuu fi kaffaltii gadi aanaan sa'atii 24 akka garbaatti hojjechiisu. Kana malees afaan hojii mana warshaa sanaa afaan Oromoo afaan hojii gochuu kan diduun beekame aangawoota wayyaanee waliin wal ta'uun lafa Oromiyaa hedduu saamee gurgurachuun kan miliyoonara qixxaataa hin qabne ta'e tokko warshaa Saarem jedhamu kana gubaniiru. Magaalittii keessa marsuun kan daandii cufanii sirbaa fi dhiichisaa oolan yoo ta'u, geejjibni guutuutti addaan citee ooleera. Dabalataan atoobisii magaalaa kan mootummaas daandii gubbaatti barbadeessanii daaraatti jijjiiraniiru. Magaalaan Buraayyuu dirree waraanaa taatee ooluu ishee maddeen qeerroo addeessaniiru. Gama biraatiin ammas guyyaa har'aa mudda 14 bara 2015 magaalaa Dambidollootti hiriira mormii guddaa ture waraanni wayyaanee Makkalakiyaa jedhamu bittinsuuf namoota hedduurra miidhaa geessuun isaa gabaafameera. Wal waraansa magaalaa Buraayyuu fi hiriira Dambidolloo ture maal akka fakkaatu namoota bakka sana jiran wajjin gaaffiif deebii gooneerra dhaggeeffadha. Maaltu jira Buraayyuu irra maaltu ta'e meetti? Saarem gubate? Uummanni maal jettanii baasii immoo dirreetti gubanii gabaa baay'eetu jira. Mee waan ta'e naa hime hin dubasaayii. Bakka uummata nu dide. Uummanni garbummaa hin feenu waa'ee maasta pilaanii hin ta'u. Gumaan barataan inni kaan ammoo barataa inni kaan immoo hin baratu. Barnoota hin barannu kan barattoonni dirraa qabsanii ba'an. Tole. Isa kana taphatu diimti jabaan. Sun dhugaadha. Mee Saarem gubate kan biraa maaltu gubate? Baasii gubate. Baasii atoobisii. Namni? Namoonni du'an jiru garuu? Jiru beeksisumarree namni kaan inni baasii bitti kaan du'ee dhagamaa kaan immoo fayyaa dhagamaa namni hedduu direetii lakkoofsa isaan beeku baay'ee dhagaru. Maali meeshaa awutomaatikii rukutan hin jenne uummata? Uummannis meeshaa qabateera isaan kunis qabataniiru. Poolisii fi uummata abbaan mee maal tolii beeka namni beekumsi gubachuu kaan mana cuphee baqata. Uummanni meeshaa qabateera moo? Jira namni meeshaa qabu naannoo sadii. Namoonni sadii? Uummata keessaa jechuudha. Uummata keessaatii namoonni meeshaa qaban hin jiru? Ni jiru. Ni jira. Poolisoonni rukutamaniiru jechuudha. Rukutamaniiru garuu hin du'anii hin baanii hin garamne malee isaanii dhoksotuu marmaatee hin barree. Abshira jajjabaadha. Dambidolloo keessa maaltu ture har'aa? Namoota irra miidhaan ga'eera jedhani miidhaa akkamiitu ga'e? Namoonni rasaasaan rukutaman? Baay'een isaanii jaadha? Mee maqaa isaanii ibsite sirriitti? Nabiyyuu Waggaarii? Hayyee? Dabalee Tafarii? Dabalaa Tafarii hayyee? Hayyee? Lalisaa Fiqiree hayyee? 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 Hawwanii yaadataa? Hawwii yaadataa hayyee? Hayyee? Hayyee?
Gaaddisaa? Saa'ol? Firaa'ol Gaaddisaa hayyee? 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 Milkiyaas Ittafaa? Hayyee? 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 Hello? Maal jette? Abrahaam? Efreem hayyee? 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 Daawit Indaale hayyee? 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 Hayyee Masarat Baqqalee? Hundumaa Ayyalee? Hayyee? Nama torba jechuudha rasaasaanii. Makiinaan oraalitiin galee kun poolisoota moo makalaakiyaa warra jedhaman ittisa wayyaaniiti? Huccuu makalaakiyaa uffatu moo makalaakiyaa ta'anii huccuu makalaakiyaa uffatu moo huccuu poolisaa uffatu? Okay, normally huccuu makalaakiyaa uffatu jechuudha. Amma namoonni madaa'an hospitaala keessatti rasaasni keessaa guurama jechuu dhageenye? Qaama isaanii keessaa operaasyooniitiin rasaasni ba'aa jira? Gaa kuni waanuma bilisummaan nama gaafattudha. Bilisummaan tolan dhuftu kanaafuu of jajjabeessuun barbaachisa. Wanta akka bo'uun barbaachisu amma booda waqtiitti boonyu illee miti. Uummanni ofirraa faccisaa jira bakka gariitti. Hayyee guddaa galatoomne. Sirna garboonfattuu Itoophiyaatiin mootummaan Oromiyaa irratti ijaarame mootummaa garboonfattuuf seeraan alaati. Mootummaan garboonfataa Impaayera Itoophiyaa kan ammaan tana Oromiyaaf biyyoota uummattootaa akka Sidaamaa, Kafichoo, Shaakkisoo, Kambaataa, Walaayittaa, Majandir, Oromoo, Benashaangul, Gambeellaa, Ogaaden, Affaar, Agamuuf kan kana fakkaatan bitaa jiru. Akkuma garboonfattoota Itoophiyaa isa duraa turan uummattoota kana ajjeesaa, hidhaa, biyyaa baqachiisaaf mirga hiree murteeffannoo isaa dhiitaa afaan qawweetiin mataa isaarra taa'uun uummattoota kana iyyummaa beelaaf wallaalummaa isaatu argamee hin beekne keessatti gannoota 20 kan dararaa turedha. Mootummaan kun sirna garbummaaf nama nyaataa isaa kana itti fufuuf filannoo seeraan alaaf farra diimokiraasii Oromiyaaf biyya uummattoota kibbaa Impaayera Itoophiyaa keessatti geggeessee barcuma caffee garboonfattuu Itoophiyaa hunda injifachuu erga labsattee hedduu osoo hin turre aangoo seeraaf diimokiraatawaa osoo ittiin qabaatiin mootummaa ijaaruusaa gaafa 6/9/2015 nutti hime. Impaayera Itoophiyaatiin mootummaan Oromiyaaf biyyoota uummattoota kibbaa keessatti ijaarame kun uummannis ta'e dalagaan mootummaa Minilik Haayile Sillaasiif Dargii irraa adda kan hin taane mootummaa garboonfattuu, mootummaa seeraan alaaf mootummaa nama nyaataadha. Waan kana ta'eef seerri, tarkaanfiin, murtiin, ajaji, jaarmiyaaniif ramaddiin mootummaa kana irraa maddu
uummata Oromoof uummattoota kibbaa impaayera Itoophiyaa hin ilaallatu. Seerri murtiin jaarmiyaan ramaddiiniif ajajji mootummaa garboonfataaf seeraan ala kanarraa maddu fudhatee hojiirra oolchuuf uummatni Oromoos ta'e uummattootiin Walaayitaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Kafichoo, Shaakkichoo, Gumuz, Majangir, Benishangul, Gambeellaa, Ogaadeen, Affaariif Agaw dirqama seerarraa maddu hin qabani. Seerri murtiin jaarmiyaan ramaddiif ajajni mootummaa garboonfataa kanarraa maddu kan seeraan alaa waan ta'eef uummatni Oromoof uummattootni kibba impaayera Itoophiyaa dura dhaabbachuun mootummaa garboonfataaf seeraan alaa kana ofirraa kaasanii hanga walabummaatti hiree isaanii guutuutti mirkaneeffachuuf mirga seeraa qabu. Mootummaan garboonfattuuf seeraan alaa mataa uummata Oromoof uummattoota kibbaa impaayera Itoophiyaa irra taa'aa jiru kun afaan qawweetii yoo ta'e malee seeraaf fedhii uummattoota kanaatiin kan bulchaa jiru waan hin taaneef seera murtii ajaja jaarmiyaaf ramaddii isa irraa madduun waldhabbii isaaf uummattoota cunqurfamoo gidduutti dhalatuuf deemu keessatti gaaga'ama uumamuuf gaafatama guutuu kan fudhatu isa mataasaa ta'uu mootummaan garboonfataa Itoophiyaa beekuu qaba. Uummatni Oromoof uummattootiin kibbaa impaayera Itoophiyaas mootummaan garboonfattuuf seeraan ala Itoophiyaa Tigrootaan hoogganamu kun dantaa uummata Tigraayiif malee dantaa isaaf jecha Tigraay irraa ka'ee qawwee baatee akka hin dhufne hubatee mootummaa fedha isaatiin seeraan ijaarratu daddaffiin argamsiifatuuf yeroo inni qabsoo farra garbummaa Itoophiyaa gamtaan daranuu itti jabeeffatan har'a ta'uu qaba. Sirni garboonfataa seeraan alaa mootummaa seerawaa ijaaruu hin danda'u. Leelloo saba. Malee gachuufte nyagana he kanaram aware gamtu male lupungiya sabe sadi kumale dafengiya hida soda reba mubaka anin kenure alagafia rute abatu male lupungiya aware gamtu male lupungiya sabe sadi kumale dafengiya hida soda reba mubaka anin kenure alagafia rute abatu male lupungiya kale hayo eka gotoromo hide garina jese ika baratota sare yachise godanisa sena numade sani ya oromo befaji rachu ndebiya naramo jarri warre bolgon yen tebi elebi warabesa warana sun kabe sanyi binesa yo singalef dubin sifa galu ya oromo befaji rachu ndebiya naramo Malo adara rabbi warro bidiyo wal mariyata sena galu melo yadata igala mike salim nasu kabodo Tigray ramo me ya jarana mara fidani kala fakenya ratabata ani kai balekero karabe damatia barata porto bilisuma bioromota dupif roror maser bilani kununtane enkene no morre no pimpine enkene no morre no sapata ratirangale baratota enkene no morre no burayo ratirangale enkene no morre la gata po ratirangale
sululta irratti gamnee qeerroo Oromoota. Walirratti laalume dubbii kana hanga mirkaneeffannoo abbaa biyyummaa bahaadiyaan kaabaa kibbaan uummanni Oromoo ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya qabsoo malee nuftu. Qeerroo barataan ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya dhiiga malee nuftu. Qotee bulaa daldalaan ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya falma malee nuftu. Oromoo biyyaan baas ka'ee bakka jirtu bilisummaan keenya qawwee malee nuftu. Ya bore bi apa ko namarare oh ya bore bi apa ko namarare oh ya bore bilisumma namarare oh ya bore bilisumma namarare sanga kalamale oh ya bore bilisumma namarare oti o manyatu oh ya bore bilisumma namarare yo kola tammale oh ya bore bilisumma namarare kede namanatu oh ya bore bilisumma namarare akapuru yo humna kabani malanda yo humna dabani Afakkaru yo humna kabani malanda yo humna dabani. Barsi kabidanotti gattisi yoo seendide gufii dhabamsiisi. Barsi kabidanotti gattisi yoo seendide gufii dhabamsiisi. Abaaoodha abbaan biyyaa waboodhaka abbaan biyyaa Oromoodha abbaan biyyaa qeerroodhaka abbaan biyyaa diinaan falmaa jira wabokkoodhaan garaa kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Diinaan falmaa jira wabokkoodhaan garaa kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Diinaan falmaa jira barataan amboorraa kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Diinaan falmaa jira barataan amboorraa kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Kan garaa naarii boree qabu diinarraa. Wallo kamiseerraa harii qabu diinarraa. Zimma wallaggarraa harii qabu diinarraa. Iluu abbaa borii harii qabu diinarraa. Boorana gujiirraa harii qabu diinarraa. Shawaa karrayyuurraa harii qabu diinarraa. Baalee fi arsiirraa harii qabu diinarraa. Dirree Harargeerraa harii qabu diinarraa. Midhaan jalduurraa harii qabu diinarraa. Sabni Oromoodha harii qabu diinarraa. Lammiin Oromoodha harii qabu diinarraa. Qeerroon ka'ii lolii hidhadhu akka dhiiraa leencaatu siyaama koddiree qabsoorraa. Qeerroon ka'ii lolii hidhadhu akka dhiiraa leencaatu siyaama koddiree qabsoorraa. Wabootu siyaama koddiree qabsoorraa. Jajjabee siyaama koddiree qabsoorraa. Gootaatu siyaama koddiree qabsoorraa. Qeerranti siyaama koddiree qabsoorraa. Qeerransa siyaama. Qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Qophii itti aanutti hanga wal agarruu nagayaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.